Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota yuutuubiin iftuu shoo hunda keessaniif nagaan keessan dachaa baay'atu. Akkuma kanaan duraa seenaa namoota addunyaa kanaa jireenya tokkoon keenya faana wal fakkaatu seenaa barsiisoo fi seenaa ajaa'ibsiisoo qabadhee isiniif dhufeen jira. Akkuma kanaan dura gochaa turtan like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa koodha. Qophiin ani har'a qabadhee isiniif dhufe akkas jetti. Waan hin qabne fudhatta jetti. Amma xumura qophii kootti na hordofaa jechuun jaaladha. Leesan Maandeellaan yuunivarsiitii yeroo seera barachaa turetti barsiisaa adii kan Piiter jedhamu tokko qaba ture. Profeesarri kun namoota gurraachaaf jibba guddaa qabu turan. Gaafa tokko otoo Profeesarri Piiter mana nyaataa tokko laaqana nyaataa jiranii akka tasaa Maandeellaan nyaata isaa qabatee bira taa'e. Profeesarichi aariidhaan Maandeellaa hooyyee fi gugeen wajjin nyaachuun hin danda'an jechuun dheekkaman. Innis rakkoo hin qabu Profeesar, barriseen deema jechuun ka'ee teessuma biroo irra taa'ee nyaata isaa nyaate. Ani booyyee otoo hin taane gugeedha jechuu isaa ture. Gama biraan booyyeen si jechuudha. Guyyaa biraa Profeesarri akka itti haaloo isaanii raawwatan yaadanii kutaa keessatti Maandeellaa gaafii gaafatan. Maandeellaan otoo karaa adeemtuu boorsaa lama argatta. Tokko keessa maallaqa, isa lammataa keessa immoo ogummaatu jira. Lachuu keessaa isa kam fudhattaa jedhanii gaafatan. Maandeellaan xiqqoo yaadee boorsaa maallaqa qabu sanan fudhadha kaa jedhee deebise. Profeesarichi deebiin Maandeellaan dogongoraadha jedhanii waan yaadaniif gammadanii, argitee Maandeellaa, ati maal fudhachuu akka qabdu hin beektu. Ogummaan maallaqa caala. Otoo ana ta'ee ogummaan fudhadha jedhee Maandeellaanis deebiseef. Sirriidha Profeesar, namni kamuu waanuma hin qabne fudhata. Waan qabu tokko fudhatee maal godhata jedhee deebiseef. Dhuma irratti gar malee itti aare. Guyyaa tokko waraqaa qormaata Maandeellaa irratti dadhabaa yookaan stupid jedhee barreessee kenneef. Maandeellaanis atamtamaan gara isaa deemee, dhiifama Profeesar, waraqaa qormaata koo irratti mallattoo kee yookaan maqaa kee malee qabxiin koo hin jiru jedhee deebiseef. Seenaa kana irraa maal barannaa? Haala alaa mul'atuun nama tuffachuun sirrii miti. Profeesarri kun Maandeellaaf jibba guddaa qaba. Jechoota arrabsoo fayyadamuudhaan hamilee isaa tuquullee yaalee ture. Maandeellaan garuu deebii jajjabaa kennuun ofirraa qolate. Namni kamuu waan ittiin si caalu tokko qaba. Nama tokko gama tokkoon caaluu dandeessa. Haa ta'u iyyuu malee namni kamuu waan ittiin si caalu tokko ni qabaata. Hundi keenya iyyuu dadhabbinaa fi jabina mataa keenyaa qabna. Dandeettii nani hin qabne situ qaba. Isaati hin qabne immoo anatu qaba. Jireenyi keenya walitti hidhamaadha. Wal tubsinee wajjin jiraachuun ala filannoo biroo hin qabnu. Seenaa biroo kan waan guddaa irraa barachuu dandeenyu tokkoon isiniif qooda. Profeesarri beekamaa tokko ture. Gaafa tokko qorannoo saayinsawaa taasisuuf bidiruu yaabbatee bishaan irraa imala eegale. Xiqqoo deemaniin booda cirracha bishaanii qarqararraa fuudhee baatee jiru itti agarsiisee waa'ee ji'oolojii saayinsii waa'ee albuudaa qo'atu waan beektu qabdaa jedhee gurbaa bidiruu oofu gaafate. Gurbaanis lakki homaa hin beeku, ani nama barnoota hin qabneedha jedhee deebiseef. Siif dhumeera jedheen Profeesarichi. Carraan jiraachuu keetii dhibbantaa 25 hir'ateera. Gurbaan bidiruu oofu gaddee hojii isaa ittuma fufe. Xiqqoo deemaniin booda baala mukaa bishaan irraa olii fi gadi bololi'u ture tokko fuudhee itti agarsiise. Waa'ee bootonii yookaan saayinsii waa'ee biqilootaa qo'atu waan beektu qabdaa jedhee gurbicha gaafate. Profeesarichi gaddaan mataa isaa buusee ammas akkana jedhee deebise. Lakki homaa hin beeku. Ofi tuulummaa guddaan itti dhaga'ame Profeesarichatti. Siif dhumateera. Bootonii hin beektu taanaan carraan jiraachuu kee dhibbantaa 25
irrateera jedheen. Amma illee imalli itti fufe. Xiqqoo deemanii gamatti gaara guddaa tokko argan. Profeesarri gaara gamaa mul'atu sana hubaan akeekanii gurbichatti agarsiisan. Waa'ee ji'oogiraafii yookaan xiindachee waan beektu qabdaa jedhee gaafate. Deebiin gurbaan yeroo sadaffaaf kenneef kanuma duraa fakkaata. Anoo hin beeku hin baranne jedhee deebiseef. Of tuulummaadhaan gurbicha cinaachan ilaalaa si dhumateera jedhee Profeesarichi. Carraan jiraachuu kee wanta 25 irrateera. Gurbichi baay'ee gadde osoo hin baratin hafuu isaattiin of komate. Xiqqoo deemaniin booda qilleessi bishaanicha raasuuf itti ka'e. Suutan humni qilleessichaa dabalaa deeme. Dhuma irratti to'annoo gurbichaan ala ta'ee amma isaaf danda'ame hundaa yaaleen booda dhuma irratti abdii kute. Dabaree isaan Profeesaricha gaafii gaafate. Profeesar, bishaan daakuu beektu? Profeesarri deebii kenneef hin beeku. Eessattan bishaan daakee beeka jedheen. Gurbaanis isiniif dhumeera. Carraan jiraachuu keessanii dhibbaan xumurameera jedheen. Bidiruu qilleensi caccabsee irraa bu'ee gara lafa gogaatti bishaanicha daakuun itti fufe argite. Profeesarichi waa'ee guddaa barateera. Qorannoolee gurguddoo qorateera. Nama beekumsa isaanis akka malee of tuulan turan. Gurbaan bidiruu oofuu immoo barnoota idilee hin baranne jechuun garuu homaa hin beeku jechuu miti. Profeesarichi hammuma isaa haa tuffatu. Hammamuu jechoota abdii kutannaa itti dubbatee hamilee gurbichaa haa miidhu malee mucaan dandeettii ittiin isa caalu ni qaba. Maalin ogummaa bishaan daakuudha. Yeroo qilleensi bidiruu raasee sanatti beekumsi baay'ee barbaachisaan beekumsa waa'ee bootoonii, ji'oolojii yookaan ji'oogiraafii miti. Lubbuu ofii oolfachuuf amma ogummaa bishaan daakutu barbaachisa. Isa immoo Profeesarichiin qaba. Kanaafuu bishaanichaan nyaatamuu malee filannoo biraa hin argan. Yeroo baay'ee namoonni nuti tuffannu waan ittiin nu caalan kan mataa isaanii qabu. Namoonni kan madaalamu ga'umsa dhokataa isaan of keessaa qabaniin ta'uu qaba. Yeroo hundumaa akka kanatti yaaduu qabna. Namichi kun dandeettii adda ta'e tokko ni qaba. Haala isaan keessa jiranii otoo hin taane ga'umsa dhokataa isaan of keessaa qabanii namoota banaalutu nuuf ta'a. Namichi har'aa waan kufee sitti fakkaatu kun boru bakka guddaa tokko ga'a. Na amani. Intalli har'aa namuu dhimma ishee hin jenne kan waanuma fakkaatu kun gaafa tokko gulantaa milkaa'inaa ol dheeraa irratti baatee achii gadi uumama ilaaluuf jirti. Gurbaan har'a gadi jedhee deemu kun gaafa tokko hoggasa biyyaa ta'uu jira. Namni ati har'a yaadattee nagaa Waaqayyoo gaafanne kun gaafa tokko bakka raawwatee itti isa hin eegnetti arguuf jirta. Eeyyeen ittuma didi. Na amani. Namoonni addunyaa keenyaa jijjiiran baay'een isaanii ga'umsa baay'ee xiqqoo irraa ka'an. Abrahaam Linkan maatii hiyyeessa irraa dhalachuu irraa kan ka'e barumsa isaa idilee kan sadarkaa tokkoffaa illee xumuruuf carraa hin arganne. Liyoonel Meesiin taphataan kubbaa miilaa ajaa'ibsiisan sun leenjii kubbaa miilaa isaaf maallaqa kaffalu waan hin qabneef mana nyaataa keessa keessummeessaa ta'ee hojjechaa tureera. Muhammad Karmaan Gaandiin yookaan Matamaa Gaandiin yeroo mana barumsaa seenee barattoota dadhaboo keessatti ramadamaa ture. Nama ija jabaatee waan dubbachuu hin dandeenye ture. Namoota hedduu siif eeruun danda'a. Isaan inni har'a ta'ee jiru otoo hin taane isa inni boru ta'uu danda'u nama kan ilaali. Jireenya kee keessatti nama kamuu tuffatin. Jechoota xiinsammuu namaa miidhanii namarratti hin dubbatin. Hamilee isaa hin cabsin. Yoo dandeessee haala hadhaawaa inni keessa jiru keessatti isa gargaaru yoo hin dandeenye immoo yoo xiqqaatee hin miidhin
jabeessi malee harka isaa qabi. Amilee isaa jabeessiif nama waan ta'eef qofa nama kabaji. Irra deebi'een jedha nama waan ta'eef qofa nama kabaji. Waan isaaf maluuf hirrina isaaf isa arrabsuu nama dandeettii inni qabu ajaa'ibsiifadhuuf gatii isaa gadi buustee akka inni ofitti yeella'u hin taasisin. Itti fakkeessuun otoo hin taane garaa guutuun jaaladhu. Sababa argattee hundumaan nama gargaari. Gama kaaniin waan gaarii gochuuf dandeessu hundaa ittiin qusatin. Nama waan ta'eef qofa nama kabaji. Nama kamuu biratti faara hin badin. Yoomiyyuu fuulli kee gurraacha'in miirri sitti dhaga'amu maaliyyuu haa ta'u sitti haa tolu. Toluu isaa dhiisu kana keessa keetii qabaadhu. Nama kamittuu fuula ifaa qabaadhu. Nama hundatti faara toli. Ati isaan biraa jiraachuu keef qofa namoonni yeroo hundumaa hagammadan. Qophii fi seenaan ani har'a qabadhee jiru kanuma hanga ammaatti dhaggeeffachaa turtanidha. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse ana obboleessa keessan Niftudha. Barreessaan seenaa kanaa nama baay'ee jaalatamaaf kabajamaa Eebbisaa Baayisaadha. yuutuubii keenya immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'an hanga ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif kabaji keenya guddaadha.